እናት ማርጌ ነው ማግኘት አሁን እንደዚህ ያልከና አንተ ነው እናት አንቺ ጋር ብቻ ነው መገናኘት አንቺ ብቻ ነው ማገኘው ምን ይያልሽ ነው ማንንም እንድታገኝ አልፈልግም ማናት ልጅቷ ማናት ማንንም ተሆነ ማንንም አንቺ እኮ አይመለከትሽም ይሉ እንዴት አይመለከተኝም ምንድነው የሚመለከትሽ አሁን እኔ ከሌላ ሴት ጋር ብገናኝ አንቺ ምን ይመለከትሽ ننتوكي نسينجر ونسي يلا دو ونسي كبجيف ننتوكي ننتوكي በጣም ስማይ ከስካ በቀን ነገራቻለሁ እያንዳንዱ ነገር ያየው ነበር ሁሉ ማርገ በጣም ተዋሽኛል ማያ ሰብደ ይዋሽኝ ነበር አክሽኝ ነበር በጣም ተከርም ሰምደ ፍሬገላ መስገድ እኔ ቦታ መስጠት ስለሌላ ሰው ተረጋጊ ተረጋጊ ይወልሽ ሄሎ አይኖ ተናደሽ ምን አሰበሽ የምር ብታስብ ሊኖርማ አይ ምን አሰበሽ ነበር አንቺ እኔ አጠገብ እያለሁ እንዴት አንተ ሌላ ሰው ታገኛለህ ከብት ለመብራር ባደረሰ አሁን ማገኛለሁ ይላል እንዴ አሁን ማገኛለሁ አሁን አማን ለነርጋታ ማረቀት እኔን ብለህ መጣም ነበር ለካ አንተ ሌላ ሰው ጋር እዛ ተዳርተ ምን ለማለት ነው የመጣው እኔና አንቺ እኮ አሁን እኮ እኔና አንቺማ ጓደኛ ሆነን ነው አይደለ ይሮን ያለ በቃ እኔን ብለህ ነው የመጣው እኔን ብለህ እኔን ብቻ ነው ማግኘት ያለበት እኔ ብቻ ቆርባን እኮ አንቺን ብዬ ካንቺ ጋር መሆንበት ሰዓት ምን አገባሽ ነው እኔ ገባሽ አትበለኝ ምን አገባሽ አይመለከትሽም እኮ አይደለ አስገሽ እንዴ ምን ሆነሽ ነው ምንም ካንቺ ስርዓት ያዥ እኮ ስርዓት ያዥ የሆነቴን ነው ስርዓት ያዥ ስራ ከበርኩሽ ነው ከኔ ውጪ ሴት አታገኙ ደግመሽ እንደትኝ አልፈልግም እኔን ብለህ እኮ ነው እኔ አለው እኮ አጠገብ እኔ ስትመጪኝ ዝም ብዬሻል አክብሬሽ ነው ስለምወድሽ አክብሬሽ የምሬ ነው ምታኝ ምታኝ ነው የሚሻለው ምታኝ ነው ምታኝ በዚህ ምታኝ ነው ምታኝ የመጣው ደግመሽ እጅሽ እንዳታነሽብኝ የምሬ አራፊ አራፊ ስላከበርኩሽ እና ዶከበኝ ምን ማለት ነው ከኔ ውጪ ሴት አታገኝም ምናምን ይደታቴ እኔ አንቺ ለቺት ያረኩ አስመሰልሽው አይደል ቀላል አድርጋል እንዴ ማለት አድርጋል ማለት ምን ማለት ነው ይሩጋ ልጅ ነው እንዴ ነው እኔና አንቺ ሌላ ነገር አለ አይደለም ምን ማለት ነው ማርጌ ነው ማገኛት አሁንም እንደዚህ ያልከና እንዳልከ ምን እና ካንቺ ጋር ብቻ ብቻዎችን እንጅራችሁ ለኩም ብቻዎችን እንጅራዱ በርባዳሬ በቃ ነመብራሞችን እንጅራዱ ስሞጅ ብቻዎችን እንጅራዳሬ ስሞ ብቻ አርገው ቀባን መብራርጉን ቀሙረ አቤት ኦዱድ አምነ ከነከነከነከነከነከነ ጀርጀራ አይዳ ነገኝ ጎፍታስኒ አባይ ዶብለ ወኪያ ከምጅርት ፈያ ነጋ ከሰኒ ጅራኒ ገለተው አቀዩ ቆስ እንጀላው ቀደሰ ሞነ ወለዛ አረገ በቃ ይብቀለን ጉዳናቶ በገጅራተኒ አንተ ስትመት ደበ ዋናን ስንጎዝ ወላለ ቡሌ ዋንኮ አንዋን ቆርዝ ወላለ አንዋን ቆርዝ ወላለ በቃ ጭጭቀ ከና ጂፕ ስለትመ ይወስን እንጀዱሞ ያው እጥማን ሰዎችን አዘውራ ምለስን የሚቲናን ቆመድናን እንጀቹ ወምብራናን እንጭዲና በጅርቶ ስንፈያረጋ ከሰኒ ጅራገለታ ዋጋያን ዘከን ሶርሰ ቢርጎ ማሪና ዶኖ ጀተተነገ ወረቱ ጀዱ አነቱ በከደገ ከሲ ያዱብኝ ቡሌዋን ኪያ እኔ ጅራገለታ ዋጋዩ ሙጨዮን ሙጫ ከነረት ለከፈምቴሞ ዋስን እንጀራ እንዳልከ ዩቲዩብ ለከፈምቴሞ ሄሉን ማልታት እሽሞ አላኮና እንደደብ ደግፈ አስራውላ በይ ደግፈ ድርብች ማልየራ አላኮች አከት ዲረት ኮጭ ጭቅ ወደታኒ ነጃለተሞ ዮነ ፉደስ ነፉደ ማንገለስ እርሰናት አሞ ማል ጀቱሲን
ana malee nama biraa maa wajjin dhaabbatta anayyuu si bukkee nan jira miti ijette mucayyoo aniifati goddanyaadha malee waan biraa keessa hin galle viidiyoo isaanii baay'eetu jira yaa akkuma beektanii yeroo tokko rakkoonis waa'ee nama arbachuuni yaa akkuma viidiyoo hojjenne xiqqoon rukkubdi isayyuu deebi'ee nisaaqa cubbuu konaadis yaa waaqayyo jira baay'eetu jira dhugaa isin jira viidiyoon ishii tajaajila baay'ee ilaale anamti kun jechuudha dhugaadhuma dubbiin jira kanaa soba miti anillee dura biraankiidha naan jettani biraankiidhan see dhugaa dubbachuuf dubbii ijoollee kana dhugaadha biraankii miti maaliif isin hin jedhe beektu maaliif dhugaadha isin hin jedhe beektu imboossi beektu miti biraankii irratti imma dhugaa boossee akkanatti hojjetti imboossi hiqqettee jechuudha hiqqettee boosseetu ani sin jaalladha miti ani sitti maxxansi amanee miti ati maaliif akkana naguuta dhugaa waqa xiffiidhaan dhuftee ilmi namaa xiffisaa dhuge xiffitti goote fuutee indaalkeetu bi gosh goobas xiffit fuuteetti goote xiffit hin qalladduedha jaalalli dullaadhaan miti yeroo kanaa jaalalumaanuu in ulfaatti jaalalli yaa isin warra biyya ormaa jiruu fi homaa miti yoom itti galaa jaarsa kootti jaalallee kootti dhirsan biraa beetti jettu akkuma ani dabarsisan akkuma ani kee ture sana jechuudha yoo mangalaa soorsa jaalan kee amma saa 8tti illee yeroo haasofnu jirra halkan teenya jechuudha amma saa 8tti amma garuu sa'aatii 3 taanaan du'umaa itoo bidee akka mangaagaa kee nyaachaa jiru jira iddoo alga laala irra naqabe gosa garamu nyaachaa too jiruutii be maaliif isin hin jedhe yoo man itti gala jettanii isuma muddamaa jirtani nan beeka isuman dabarse garuu keessumaa ammoo warra ollaan irraan jaallattanii jirtanii kawwachaa kan bultanii raftanillee bultanii kawwi yeroo kana dhugaan isin hin jedha jaalalli yeroo kana keessatti jaalalaan iyyuu jaalalli hin ulfaatti waaqayyo nama gargaaree malee jaalalaan iyyuu waaqayyo nagaa isinii kennee fayyaa isinii kennee hojjetattanii maal jettanii walii galtanii jettan malee in ulfaatti xiffiidhaan dhahee naa fuudhuu xiffiidhaan dhahee naa jaallatu osoo hin taane xiffiidhaan dhahee dhiira tokko gana na baxxarre garaan tokko asumaan waa'ee koon dubbadha dhadhaa hin jaalladhu baay'inaani hin jaalladhu osoo hin taane dhadhaa asiin jibbe malee gaxaritti durna hin jaalladhan ture namoonni baay'een dhukkuba kanaaf dhadhaan gaariidha dibadhu bakkichallee dibadhu jedhu mataa faarree dibadhu naan jedhu deengadda mana yaalaallee deemee jechuudha rifeensa keellee dhadhaafaa dibadhu jedhu ani immoo yoo isa dibadde beektanii roonni kadheen irraan bahu natti isin tolu lammanni immoo maal isin hin jira foolii qaba sadaffaan immoo dhugaa dubbachuudhaaf narraa bahu didnaa dhukkubee kana dhukkufaan naqabe dibadhee tan ergan galee jechuudha argitaniittu qufaan naqabe asa qufaan naqabe illee viidiyoo isinii waraabne gaa isaaf jedhe dhadhaa dibadhu laata jedhee tana baxxare biyyoo miti dachee naa nyaattu du'ee biyyoo kana gadi jala lixallee malee du'eellee bada malee dhiiraan na fuudhadheen karadhu du'eellee bada malee dhiiraan na jaalladhodheen karadhu du'eellee bada malee dhiiraan mana keen dhufee bula mana kee na barsiisi mana kee natti agarsiisi hin jedhu nan du'a malee maaliif naan jedhan maraadhe hin jedhu har'umaa nu goodaatti akkanatti ilmi namaa wal caqacaqee otoo wal fuudhee mana walitti waliin gahe mana ofiitti fudhatee gale akka dhugaa waaqatti fidaan noofte dhugaa isinitti agarsiisuun danda'amu barbaade nan sodaadhe yuutuubiin tarii immoo naa dabalaa ta'e jechuun nan sodaadhe akkasumatti isinii gala waa yuutuubiin sodaadhe malee isinitti agarsiisa silkii irraayyuu fuute xaffii gittimti goote gisee meeqa si kabajee nadhayini jedhaan kana booda si kabajee nadhayin baqqaadhaan ana malee nama biraan argatini nama biraa wajjin dhaabattu maal ishin jaartiin abbaa argate wajjin utaalaan ture kun qorjacceen dammoo naan arrabsiina anis waan na arrabseefi dhiira tokko caqacaqee na fuudhi jedhee yookaan na jaaladhu jedhee mana naaf hin ta'u isa isa jedhamuuf ani ishee arrabsee malee dubartiidha maaf arrabsisaa jechuu dandeessu yoo kibiree keenya eegganne anumaa wajjin unkaan dhugaa dubbachuudhaaf mangadii irra yeroo deemtaniyyuu kibiree
maalummaa keessan zim jettanii yoo deemtan nagaadhaan injira miti akka qabame wanni tokko. Yeroo tokko immoo injira warra ta'anii mana malakkafaniyyuu sabbi akkaataan adeemsi ofiitu akkaataa qaba. Mukaan dhiira halagaadha akka homaan irraan qabu homaarraan qabnu waaqayyootu gaa fedhii isaa ta'ee gochaa isaa ta'ee hojii harka isaa taanaan isin tokkodha. Haadhaaf abbaa keessanillee dhiirris dubartiinis sunis haadhaaf abbaa ishee hin dhiifti yookaan hin dhiisa. Abbaa manaa fi haadha manaa isaatti hin maxxana. Cinaacha abbaa manaa keessaa uumamte haati manaadha sagalee waaqayyoo yaa isinitti lallabuu hin dhifne yoon akkasii jedhu Efesoon irratti argachuu dandeessu boqonnaa 3 keessatti lakkoofsa 32 kaasaa dubbisa. Yoon akkasii jedhu lallabaa miti. Hormadha. Yeroo baay'ee taayitti yaadeen inni asii ani dachee daka sana keessaa dhufe mana tokkotti amala koo danda'ee isa ifadhuu danda'ee yeroon dhukkubsadhu yeroon isa xaaru danda'ee yeroon biyya ormaa jiru yeroon silkii dafee yaalaa kaasuu diduu na danda'ee dhugaan siniin jedha dhugaa waaqa yeroo ani hojii dhalee jalaa kaasuu didu qaxxaafaallee dawwala halkanillee manyitaan keessa rafuu daataan qabu daataan irra na laabada silkiin koo barriin cufamnaan qaxxaafaa dawwala halkan dhugaa waaqayyoo siniin jedha birrii meeqa guute amala koo kana hundumaa danda'ee dhiirri tokko wajjin jiraachuu jechuun jaalala waaqayyoo waan keessa jiruuf yookaan immoo gochaa waaqayyootiif malee ani isa barbaade isatti boo'ee inni natti boo'ee na fuudhi jedhanii boo'ee qedee bor yoo na fuudhee galee dhuguma torbee tokko na wajjin mana kana ta'a namichi kun torbee tokko har'a godhatti amala koo argee uffannaa koo argee ciqicciqee koo argee maalummaa koo argee marshoo koo argee bor immoo yoo na fuudhee galee jechuudha dhuguma na wajjiniin ta'a an dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha isan soorsaa booda na baxxaradhaa taa'u akkasiin hin dabbarre isan soorsaa ifadhee kaameraa fuulduratti ifadhee maal jedhee jedhu akka inni xankar jedhee yuutuubii kana na wajjin hojjetu barbaadeetan malee waan biraa miti inda'u sammuun kana immoo sababii na dhukkubeetiin qabadhee dhiiseera waa'ee suursoo malee hojjinaasee akkanitti hojjennan jedhu sababni isaa yoon dhufee tokko dhirsa kee kabajuu jettu lammanni immoo hamaa biraatti fudhattu hamminaan miti nan gorsa ittiin hima akkanatti na wajjin hojjedhu akkanatti na gargaari waan hin dadhabee natti himi akkanatti immoo ani kana hojjedheeraati immoo waan kana barreessi akkanatti waan asitti mul'ata waan yaada kan kee keessa jiru barreessi maxxansi jedheenillee itti hima malee tuffiidhaan miti isumayyuu immoo deebee isuma itti dubbadhe kana deebee maalin jedhaa waan taasisa maalijjaan itti dubbadhe ilaala maalijjaan akkas jedheen ilaatan jedhan deebee isumayyuu jechuudha malee ormaa bineensa fakkeenyaaf adurree fi hantuuta gaxariin beektu ani asillee ammoo ija kee wallaalu waliin nyaatanii hantuutii fi adurree wal qabachuuf walitti fiigu. Hormaa waaqayyo walitti fideetu tokko godhee yookaan laga tokko kee ullee bishaan tokko akka dhugan boraatii tokko akka boraafatan godhe malee hormadha. Adiraa isin jedha isinillee amma kanan gootanii kokormiidha maalumaafuu ani kun du'ee baduu naa wayya dhiira kadhachuu qorra hin kadhadhu carraa dhiira kadhachuus waaqayyo duras naan kennine lammanni immoo siruman kadhadhu bakka fedhii koo lolitti koo fedhii amma fakkeenyaaf mana tokko jirra suma mana tokko jirru keessaayyuu dhugaa waaqayyo isiniin jedha fedhii isaa irratti waan tokko gochuu hin danda'u lakki waan na mudateeyyuu kaleessaa isin dhoksu biddeen hin toshine beelee irra godha saatiin bisaatti koottu jedheera garuu irra godhuu dadhabee na ciise achumaan ciise saatiin meeqa ta'e kursii kenneefi nyaannee narra fedee been hin deeme saatiin meeqa ta'e saati 8 biyya kanaa ta'e immoo guyyaa keessaa yeroo dhiiraa dawwalu nan baananii ka'e bisaan qophaa'ina dhufaa dhee koottareen fiigee dhaqee biddeen tokko suuqii bite nyaadhu naan jedhe nyaadhu fedhii namaati waan ta'e homaa gochuu hin danda'u. Isuma tokko jiru iyyuu dirqama nyaadhu jechuun hin danda'u. Balleesseera miti anatu balleesse miti. Gadi jedhee miila kee qabachuudhaaf hin danda'u. Jilba keellee nan qabadha. Taa nyaadhu deem galgalammoo nan tosha kan biraa. Biddeen suuqinaa miti siin jedhee manuma tokko keessattuu akkaataa qaba akkaataatti wajjin jiraatan. Hormaa dhaabadhee goodaa dhaabadhee karadhee maal jechuu dhiisaati. Obboleewwan kiyya nageenyi gooftaa Yesuus ni habaatu. Haasaan sinitti dheeresse dhiifama naa godha. Kanaafan soorsaa kaameraa irratti naaf fidee dhufu. Akan na gargaaruufan waan inni fadhee lolu sinitti fakkaata har'a garuu waaqayyo na gargaare maal kan godhu
dhaqee piraankiis gochuun ayyaada iddoon hojjetutti. Dhaqeechitti dhadhaa dibadhee dhayina yaada sa'aatiin kun sa'aatiin deemeera. Aduunis biyya keenya bokkaan roobaa jira. Yeroo nama ofirraa dhiqus hin qabu. Dibadhee buluu immoo hin barbaadu. San immoo boru waldaan deema. Lamaaniyyuu dhaqee maraacha maaliif qoricha isiniin jedhallee achumaan hin bitanne dhaqee tan bitadhaa ol bahee ilaalee waaqayyoo kaa galatuummaan jedhu ammoo maalumaafuu dhaqeen biraankii irratti hojjedhee hinaaru jalaa akkuma beektan nana harsaa dhiiran kadhatiin dhiirris naa kadhatu soogidda isin soogidda nuun jedhe gooftaa Yesuus Maatewos boqonnaa 6 keessatti isin soogidda biyya lafaati nuun jedhe malee isin bishaan hin jenne soogidda of goona dubartoonni ani kunuuf soogidda of goona of godhe karaarra deeme namni akkuma soogidda of godhe deeme sanatti nagaa hata yoo of rakkasiisee deeme immoo akkam fayyaa oolte nagumaa jirra yoon of rakkasiisee deeme immoo namni irraa deemti yaashini kun naan jedha.